Sirba majalkum. Sirbatti irraa akka jalqabda. Burtukaanoo damma koo hooloo damma koo si yaadeerra fuudhaa dhabaa naa imala koo. Burtukaanoo damma koo aggaaroo tangalaa burtukaanoo damma koo gibeen anceesisu. Burtukaanoo damma koo nammaa jaalalli kee burtukaanoo damma koo dideen ateessisu. Burtukaanoo damma koo hooloo damma koo si yaadeerra fuudhaa dhabaa naa imala koo. Burtukaanoo damma koo buttoo lafaa xaafii burtukaanoo damma koo nasaan girri nyaate. Burtukaanoo damma koo ilmoo namaa gaarii burtukaanoo damma koo gabaabinni nyaate. Burtukaanoo damma koo loomii damma koo si yaadeerra fuudhaa dhabaa naa imala koo. Burtukaanoo damma koo loomii damma koo si yaadeerra fuudhaa dhabaa naa imala koo. Burtukaanoo damma koo waa manarraa lootee burtukaanoo damma koo magarsuu fakkaatti. Burtukaanoo damma koo yoon kanarraa boohee burtukaanoo damma koo gabbarsuu fakkaatti. Burtukaanoo damma koo haatoo damma nyaatu burtukaanoo damma koo katooraa baachiftaa. Burtukaanoo damma koo haatoo nama yaadu burtukaanoo damma koo nama joonjaasiftaa. Burtukaanoo damma koo hooloo damma koo si yaadeerra fuudhaa dhabaa naa imala koo. Si yaadeerra fuudhaa dhabaa naa imala koo. Si yaadeerra fuudhaa dhabaa naa imala koo. Waaw. Sirba kana dhageen beekuun keeti moo kan hawaasaati moo kan namni durii kanaan dura namni sirbeera? Egaa sirbi kun sirba kanaan dura bahee jechaadha. Mee kana booda sama sirba tokko sanan qaba. Sirba Taaddalee Gammachuu. Yoon gara gurra dhaggeeffattoota qaqqabsiisee deetan. Ashamsi disee daraartuu shoolee faandammaa kottumee wajjin haasofna aadaa waan koosumaa. Shamsi disee daraartuu shoolee faandammaa kottumee wajjin haasofna aadaa waan koosumaa. Shamsi disee daraartuu neesii deemii. Shamsi disee daraartuu karaatti naa eegi. Shamsi disee daraartuu biyya aatiin jirre. Shamsi disee daraartuu naannin taahuu beeki. Shamsi disee daraartuu obboleessi duunaan. Shamsi disee daraartuu gibetta awwaalanii. Shamsi disee daraartuu dhukkubni koosuma. Shamsi disee daraartuu nala wallaalanii. Shamsi disee daraartuu shoolee faandammaa kottumee wajjin haasofna aadaa waan koosuma. Aishaa qalloo nan baruu mataa baandiraa yaaddoo kee biraa si yaadeerra fuudhaa dhabee naanaa yoo walaa garraa. Shaakalloo boleessi duunaan shaakalloo gibetta awwaalanii. Shaakalloo dhukkubni koosuma. Shaakalloo narraa wallaalanii. Shaakalloo nan baruu mataa baandiraa yaaddoo kee biraa si yaadeerra fuudhaa dhabee naanaa yoo walaa garraa. Si yaadeerra fuudhaa dhabee naanaa yoo walaa garraa. Si yaadeerra fuudhaa dhabee naanaa yoo walaa garraa. Dhugaa dubbachuuf sagalee baay'ee adda ta'edha kanatti qabdu. Mee gara aartiitti hagam amaaf seenuu dadhabde sagalee kana osoo qabdu? Egaa dhiibbaa hedduutu jira. Dhugaa dubbachuudhaaf taanaan namoonni hedduun si jaallatanii ka'anii haalaaf amala kee ilaalanii ka'anii dargaggoon kun maal beeka jenna aartii qabaa hin sirba hin walaleessa gaafa jedhan akka addaatti si ilaala namoonni hubannoo hin qabne jechuudha. Kanarraan kan ka'e ani dhugaa dubbachuudhaaf sadarkaa ganda hundaa qananiitti iddoo akkan dhaladhe ergan siibsee booda sadarkaa aanaa maannaatti nama beekamaan ture dhugaa dubbachuudhaaf tana. Haa ta'u malee ilaalcha karaa waajjira aadaaf turizimiitiin jiruuf ilaalcha gama mootummaatti jechuun nan danda'a jechaadha jiruu fi hawaasa keessa jirurraan kan ka'e dhiibbaa hedduu jechuudha kan jiru jechaadha. Kanaaf ana qofa osoo hin taane dargaggoonni kennaaf dandeettii addaa qaban hedduutu jiru. Kan quuqamanii akka namoota akka sala awwaalamanii affanamanii gubaa isaanii nama ta'an dhaggeeffatee naatti baafatu dhabanii namoonni rakkataa jiran hedduutu jiru. Kun immoo aartii Shannan Gibee ajjeesaa hin jiru jettaa? Kun dhiibbaa guddaadha. Dhugaa dubbachuudhaaf taanaan dhiibbaa guddaadha. Yoon sii kaasee baandiin Shannan Gibee kaayyoon inni dhaabbatee fi aadaa fi duudhaa uummata Shannan Gibee ogummaa aartii qabanuun hawaasa barsiisuu hawaasa bashannansiisuudha. Haa ta'u malee hojiin karaa Shannan Gibeetiin hojjetamaatii jiru waajjiruma aadaaf turizimii magaalaa Jimmaarraallee kaasee jechaadha hundeessaan jira waan ta'eef dadhabina laafina hedduudha achi keessatti kan mul'atu jechuudha. Kanaaf anumti dhugaa dubbachuudhaaf baatiiwwan torba ga'eera tajaajila tolaatiin ergan gara baandii Shannan Gibeetti makame jechaadha. Waggaa baatiiwwan torban kana keessatti kiisii koo keessaa fuudhee buskutii nyaadhee kiisii koo keessaa fuudhee magaalaa Jimmaarraa hanga magaalaa Yabbuutti jechaadha. Fuudhee boorsaa kootii baasee kenneen baatii torba deemaati kanan jiru jechuudha. Hanga woonaatti hamman deemaa jiru kana keessatti qaamni dargaggoon kun miidhamaatii jira.
aartiidha ogummaa aartii nama qabudha kennaaf dandeettii addaa nama qabudha kanaaf immoo ilaalchi godhamuufii qaba jajjabaadhu yaa gurbaa nama siin jedhu waan an dhabeef hanga yoonaatti gatamuudha jechuun nan danda'a gatameeti kanan jiru jechaadha hamma yoowwanaatti jechaadha kanaaf qaamni dhimmi ilaalu otoo kana nu ilaale Dararaa shanan gibee keessatti moo sirra qaqqabe minatti? dararaan shanan gibee keessatti narratti qaqqabe yoonaa kaaftee dhugaa dubbachuudhaaf lakkaa hin fixu aan jechuudha gaafan baazaarii garaagaraa magaala Jimmaa keessatti akkasumas immoo aanolee godina Jimmaa garaagaraa keessatti gaafan deemu jechaadha gaafan walaleessuudhaaf gaafan ka'u waltajjii beeksisuudhaaf gaafan ka'u sirbuudhaaf gaafan ka'u maaltu sirra kaa'ee maaltu si cinqaa calluma jettee hin galtu ati nu wajjin hin dhuftee calluma jettee hin galtu maaltu si cinqaa hin walaleessini hin sirbini waltajjii keessa hin beeksisini maaltu si cinqaa jedhanii na ukkaamsanii jaraa wajjin deemen jaraa wajjin hin gala garuu saantima tokko naan kaffalanu hamma yoonaatti jechuudha saantima naan kaffalanu ogummaa komo hawaasni akka inni hin barre kennaa waaqni naa kenna akkan hawaasatti barsiise jennaan hawaasni mucaan kun eessaa dhufee naan hin jenne na qabu duddubbatti na hambisu amma yoowwanaatti jechuudha. Na dhiibu dhiibbaa guddaadha kan jiru baandii shanan gibee keessa kan jiru dhiibbaa guddaadha hamma yoowwanaatti baatiiwwan torbaaf ergan seene waggaa 8 oliif aanaa maanaatti hojjedhee gara kana dhufus baatiiwwan torban kanaaf baandii shanan gibee keessatti wanti narra ta'aaru dhugaa dubbachuudhaaf lakkaa hin fixu. An kana siichi jijjiiramaa haaromsi siichi dhufaa. Yookiin immoo siichi qaamni aartiidhaaf dhaabbatu siichi dhufee na laalee rakkoo koo na gaafata jedheetan dhugaa dubbachuudhaaf yoon argadhe nyaadhe yoon dhabe dhiise daandii irratti illee guyyaanan jechuudha konkolaataa gara aanaa maannaa nageessu dhabe baazaarii aanolee irra deemee gaafan dhufu sa'aatii waan natti darbuuf gara aanaa maannaatti galu waan dhabe poolisoota kadhadhee hadaraa gara mana kan kootiitti nagalchaa hojii kana hojjedheetti kanan dhufu jedhe waraqaa koo itti agarsiise poolisoota kadhadhee jennaan poolisoonni haisuusuu garaa garaa na kaane waqtii isaan gara magaalaa yabbuutti geessanii na buusisantu jira kanuma immoo san hojjedhu namni yaa gurbaallee jabaadhu siif darbaa jabaadhu nama naan jedhullee hin qabu waan ta'eef sanarraan kan ka'e iyyummaa kan kootiif kennaa addaan hin qaba hawaasni koo na jaallata haa ta'u malee nama waan hin qabneef qarshiis waan hin qabneef firas immoo waan hin qabneef dhiibbaa hedduudha kan irratti taasifamaatee jiru hanga yoonaatti dhugaa dubbachuudhaaf taanaan egaa guyyaan kun hin darba jedhee egaa abdiidhuma nan qaba garuu qaamni dhimmi ilaalu mootummaa na gargaare kanarratti ogummaa koo kanarratti kan haa oolu jechuullee nama danda'udha jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf ati carraa kana argadhe sumaan dhaabbatuma kana jechaadha ibsachuu kan kootiif gammachuu addaati rakkoon koo naaf furameera jedheeti kanan abdadhu guyyaa hadhaa jechuudha. Baay'ee gaariidha. Mee keessaa immoo dandeettii gaazexeessummaas fakkeessitee waan ta'e dhiyeessuun qabdaa. Mee isa immoo nu dhiyeessiti gara haasaatiin deebina. Egaa nageenyi koo kan kabajaa fi kan jaalalaa bakka jirtan maratti dambalii qilleensaatiin tulluudhaaf lageen irra qaxxaamuree gamoo manneen gaggabaaboorraan qaarii isin qaqqabu jecha kanaan alattis kennan yeroo ammaa mana keessan teessanii iddoo hojii keessanii dhaabbattanii jiruuf jireenyi moolii gannama ofti waan ta'eef egaa magaala Jimmaaf naannawaa magaala Jimmaa faanolee godina Jimmaa garaa garaa keessatti jechaadha olii gad socho'aa kenneen nu dhageeffataatii jirtan kabajniniif jaalalliniif ulfinni nuti isiniif qabnu guddaadha isin jecha faanaa biroodkaastiin korporeet FM faanaa 98 tuqaa tokko Jimmarraa qophiin sona shanan gibee eegaleetti kan inni jiru jechaadha qophii sona shanan gibeetiin daqiiqaa 60 fuudhin turtii taasifne jechaadha turmaata keenya keessatti immoo odeeffannoowwan naannoo fi biyya keessaa fi biyya alaa waqtaawaa fi eddala addunyaa akkasumas immoo fayyaa fi teeknooloojii darbees dinqisiisoo ispoortii fi sirbaan dabaallee gara keessan qaqqabsiisaa yaada keessan fuunee qilleensarra oolchaa sirbootan garaa garaas immoo isin affeera yaada keessan fuunee qilleensarra oolchaati kan nuti isin faana turtii taasifnu jechaadha kanaaf dhaggeeffattoonni sona shanan gibee jechaadha qophii keenya irratti qeeqaa fi yeroo qabdan ergaa fi yaada qabdanii fi taatteewwan naannoo keessanitti dinqisiifatan dhaggeeffattoota biroo qaqqabeechira hin barsiisaa hin bashannansiisaa galaa guduunfachiisaa kan jettan immoo toora bilbila istiidiyoo keenya kallattiitiin seentanii nu qaqqabsiisuuti ni dandeessu jechaadha riqichitti isin gara keenyatti tarkaanfatan 047 tokko 60 fi akkasumas 047 tokko 12 bilbiltanii qeeqaa fi yeroo qabdan ergaa fi yaada qabdaniif taatteewwan naannoo keessatti dinqisiifatan bilbiltanii nu qaqqabsiisuuti ni dandeessu nuti immoo isin ergaa fuunee qilleensira kan oolchinu ta'a marree isin immoo hanga goolaba sagantaa keenyatti nu faana akka turtan ganummaa isin affeera egaa sagalee keenya qulqullinaan gara keessanitti akka qaqqabuuf Shaalan Massaleen jirti akkasumas tola bilbilaa irratti immoo Tasfaa'uun Kabbadeen kan isin keessummeessu ta'a qophii sona shanan gibee dursuudhaan immoo Aliidaa Mahammadii fi anis immoo keessummaan koo Abdusalaam Rajul isin faana turtii kanan taa'isuudha kan itti hojjara isin immoo hanga goolaba sagantaa keenyatti waliin turaan immoo affeerraa keenya kabajaati. Osoo carraa argatte osoo carraa namoonni si bananii sagalee miidhagaadha kanatti qabdu sirbaan achi bahuudhaaf kaayyoo guddaa qabda.
Sirbaan achi bahuudhaaf kaayyoo guddaadha nan qaba. Hundaa ol garuu ogummaa yookaanis mugaasiteessummaa kanallee baay'eedha kanan jaalladhu. Durumarraan kaaseeti manneetti barnoota sadarkaa tokkoffaa keessatti kanan dhiyeessaatii ture oduu garaa garaa fuffunaanii jechaadha. Achi kaasee sadarkaa manneetiin barnoota sadarkaa lammaffaa keessatti illee ogummaa koo kanaan bifa gaazexeessaatiin dhiyeessaatii kanan ture jechaadha. Waltajjii garaa garaallee gaafan geggeessu jechaadha. Sadarkaa waajirri bulchiinsa aanaa irratti argamu, waajirri paartii badhaadhinaa irratti argamu. Deemee egaa hojiilee kominikeeshiniin hojjetanu waltajjiirra dhaabadhee gaggeessaatii kanan ture jechaadha. Kanaaf hojii miidiyaa yookaanis immoo hojii gaazexeessummaa kanallee sirbaatuma baay'eedha kanan jaalladhu. Baay'ee gaarii. Namoonni akkamitti si argachuu danda'u? Lakkoofsa bilbila keetii eessatti si argachuu danda'u si gargaaruudhaaf? Egaa namoonni na gargaaruudhaaf fedhan jechuudha. Karaa lakkoofsa bilbilaa jechaadha. Duwwaa 917 35 56 91 soddomaan bilbilanii egaa na gargaaruu ni danda'u jechaadha. Akkaawuntii uumamee akkaawuntii namoonni biyya alaatii si gargaaruu barbaadan karaa akkaawuntii keetiin himuu dandeessa lakkoofsa akkaawuntii keetii. Haga onatti illee akkaawuntii illee baafadhee hin beeku dhugaa dubbachuudhaaf karaa kanaan illee na gargaaruu ni danda'u. Bilbila kee irra himiif. Karaa duwwaa 9 35 91 30 ammas irra deebiidhaan duwwaa 9 35 56 91 30 duwwaa 9 35 56 91 soddomaan bilbilanii gargaaruu ni danda'u jechaadha. Aan dhugaa dubbachuudhaaf hojiilee kana garaa garaa irratti gaafan deemu jechaadha. Gandoolii garaa garaa sadarkaa aanaa maannaatti jiran gaafan deemu namoonni gaafa miilaan daandii qaxxaamuree hunnaa'u gurbaan inni kun inni gaafa waltajjiiratti isa gaafa nu walaleesseedha. Isa gaafa nu sirbeedha. Gurbaa kottu maal taateen dadhabde jedhanii namoonni garaa garaa olla waamanii kenneen na nyaachisanii na obaasanii aara galfadhuu deemi jedhanii na deemsisu. Gariin immoo kiisii isaanii keessaallee jechaadha fuudhanii maal taatee daandii hamma kana deemarta gaafan jedhe fagoodha akkoo. Kanaafuu jedhanii namoonni illee qarshii fuudhanii na kennanii na gargaaran jiru. Hawaasa aanaa kootii dhugaa dubbachuudhaaf jaalalli ulfinni anjaraaf qabu guddaadha jechuudha. Kanaaf dararaa hedduudha. Gaafa aartiidhaaf kaatu kan sirra qaqqabu kan koommoo keessatti iyyummaa adda ta'e dhugaa dubbachuudhaaf jechaadha. Gaafa waltajjii irratti bahu hawaasni kenneen birrii na badhaasan jiru. Kenneen illee birrii mormaa isaanii fuudhanii natti kaa'an jiru. Kan sa'aatii illee natti kaa'an jiru. Haa ta'u malee dhugaa dubbachuudhaaf muudannoon guyyaa tokko narra qaqqabe sadarkaa namaa narratti jechuudha. Bara 2006 jechuudha. Guddistuu sagalee qofaan magaalaa Biliidar irratti neetworkii wayitee eebbifamaa achi deeme. Sirba tokko gaafan sirbu uummanni dhuguma mucaa kanaa jedhanii olla fuudhanii na baatan. Sirba maal jedhudha? Sirbuma ammaa kana Asham Siddisee Daraartuu kana gaafan sirbu. Olla fuudhanii na baatanii jennaan namarra dhaabadhee gaafan sirbu namoonni natti naanna'anii sirban akka jiran sana booda uummanni birrii ol muka yaabee muka namicha na baatu kanarraan harka koo kunoo jismii koo kana keessa birrii na naqe uummanni. Dhugaa dubbachuudhaaf akka koo malkii koo kanaa miti akka mana laaltu kanaa miti ani sagalee koo gaafa dhaggeeffatu namoonni baay'ee dinqifatu. Kan keessa hin bareeda gurraachinni bari kan keenyaam. Gara biraa moontan si gaafadhu. Mee sirbaa Caaluu Badaan Hundeessaa jedhan. Sirbaa Caaluu keessaa maali laata kanati baay'ee jaallattu? Sirbaan jaalladhu keessaa Galaanni Gibee Guutuu. Galaanni Gibee Guutuus daaktuu bidiruu nama ceesisaa. Garaan jaallatee rafu laafsu jilbibii nama deemsisaa. Galaanni Gibee Guutuus daaktuu bidiruu nama ceesisaa. Garaan jaallatee rafu laaftus jilbibii nama deemsisaa. Ansoo sodaadhee baranaa qalbii kootiin gibee gaman jaalladhe sanyii mootii. Ansoo sodaadhee baranaa qalbii kootiin gibee gaman jaalladhe sanyii mootii. Maashoo koo narraa geessi jimmaa maashoo koo qallatee furdataa. Maashoo koo qallatee furdataa. Maashoo koo namni michuu qabu. Maashoo koo hammatee dhungataa. Maashoo koo hammatee dhungataa. Maashoo koo namni michuu hin qabne. Maashoo koo kophaa dudubbataa. Maashoo koo kophaa dudubbataa. Jimma jirtasii qubansii qaba biyyaan fagaanne. Yaada keetanii kophaa gunguma malee maraanne. Jimma jirtasii qubansii qaba biyyaan fagaanne. Yaada keetanii kophaa gunguma malee maraanne. Kana fakkaatti gaa. Baay'ee gaariidha. Waa hedduu dubbannee irraa dhumarratti waan jettu. Egaa wanti an jedhu gaa jedhee hin fixu. Keessa koo haa taa'u aartii gaafa jirtu aartiin galaana. Galaana waraabamee hin dhumneedha.
ittifamee hongeen dhufee kutuu hin dandeenyedha. Aartiin jechuudha. Daawwitii keessa of ilaalamudha. Doonii bashannanaan ittiin imalamudha aartiin. Kana gaafa siin jedhu kunatu ta'u kana qaqqabuudhaaf ilaalcha yookaanis immoo aarsaa hedduu gaafata. Aarsaa hedduu gaafata gaafa siin jedhu ani dhugaa dubbachuudhaaf guyyaa haddaa ati fee wal qunnamsiise kuni aartiidha. Dhugaa dubbachuudhaaf otuun sile ganda koo keessatti hin sirbine otuun ganda koo keessatti walaleessine hadha dhufee sin argadhu. An caarraa sana hojjechuu tadhaa anaaf si fide wal qunnamsiise. Waaqayyoon guyyaa hadhaa anaaf si fide wal qunnamsiise iddoo kanaa waleetiin nagaa jedhe abdii guddaan qaba. Haa ta'u malee gaafa hojii kanaaf kaatu dhiibbaan jiru guddaadha. Ani dhugaa dubbachuudhaaf hojii koo yoonsii kaasee namoonni guyyaa lama sirbanii iddoo guddaa ga'an jiru. Namoonni hamma kan koo sagalee hin qabne walaleessuuf ilaalcha jaalala hawaasni hin qabneef iddoo guddaa ga'an jiru. An garuu hawaasni koo na jaallata. An hojii guddaa hojjedheera. Haa ta'u malee namoota aartiidhaaf dhaabbataniif namoota na gargaaru waan an dhabeefan karaa irratti hafe. Haa ta'uti dhufeera ganda baadiyyaarraa kee magaalaa Jimmaa dhufeera. Maatiin kee si gargaaruu danda'u? Maatiin kan koo hamma qabanu na gargaaranii jabaadhu naan jedha. Maatiin koo baay'ee harka qalleeyyiidha. Garuu kiisii isaanii keessaa fuudhanii waan humna danda'anuun nyaatallee na gargaaranii waytan gara Jimmaa kana dhufullee misii waan nyaattu hin qabdu hin rakkattaa yookiin mana namaa gaabultee rakkattee jedhanii waa fuudhanii boorsaa koo keessa naa kaa'u. Rakkina hedduudha dhugaa dubbachuudhaaf waan narra ga'e kana gara kana dhufuu miti silaa achitti nama hafuudhaan dhugaa dubbachuudhaaf garuu garaa koo hidhadheen Waaqayyoon jijjiiramni hin dhufa. Jijjiiramni hin dhufa kaleessi hadhaa miti. Hadhi immoo kaleessaa miti tarii naaf darbuu jira laata jedheen dhugaa dubbachuudhaaf yoon sitti himee buskutii tokko ganama magaalaa Jimmaa dhufee shaayii dhugee irbaata sa'aatii sadiitti kanan aanaa maannaa ganda hundaa qananii keessa deeme kanan nyaadhu jira. Surree koo dachaafadhee bokkaan natti roobee dibaabee mana namaarraa deemee kadhadhee ibsituu karaarraa kadhadhee lafti natti dhiinaan fudhadhee kanan gola kootti seenu jira mana kootti jechuudha. Kanaaf ani baandii shanan gibee kana keessa ergan sii kaase baatii 7 seeneera. Haa ta'u malee duudee 7 argadheen beeku. Akkan uummatatti baheellee hawaasni koo na argee waa tokkollee naan taane afaan koo na ukkaamsu. Afaan koo na qabu. Quuqama garaa kootti akkan ibsanne jechuudha. Kanaaf rakkina hedduun narra gahee hamma maqaadhaaf as keessa akkanan jiru Waaqayyo garuu waan inni itti na baasuun beeku. Garuu otuun immoo qaawwaa argadhee nama na gargaaru otuun qabaadhee namuma immoo aartii kanarratti gurbaa jabaadhu sirbii. Daandii kanaan yoo sirbite daandii kanaan yoo walaleessite karrisiif banamaa. Jabaadhu otuun nama naan jedhe bukkee nama dhaabbatu otuun qabaadhee hojii guddaa hojjechuuf yoomiyyuu nama duubatti jedhu miti. Ji'a 7 waggaa 8 waliif iyyuu sumnii tokko kan naan kaffalamne kanan sirbaa ture. Akkasumas sona aadaa irratti waajjira aadaaf turizimii wajjiniin kanan hojjetaa ture. Maasinqoo fudhadhee as kunoo Addabaabaayii Abbaa Jifaarii fi as Zarihuun Wadaajuu gaafa dhufu as waajjira qonnaa yuunivarsiitii Jimmaa kana keessatti nama sirbeedha jechuudhaan. Nama gatamee achitti akka kana gatamee sumnii nama dhabuu miti hin turiyan. Garuu nama gurbaa jabaadhu nama naan jedhu waan dhabeefane je kunoo as gatamee as jira. Tolaan hojjetaati jechuudha baandii shanan gibee kana keessa kanan jiru. Tolaan hojjedhus garuu akka tolaatti ilaalamaa hin jiru. Dhiibbaadha kan irratti taasifamaa jiru jechuudha. Kanaafuu nama na gargaaruu fi na cina nama dhaabbatu tuun qabaadhee kanaa ol hojjechuudhaaf abdii guddaadha kanan qabu jechaadha. Liidaan. Guddaa galatoomii maa inni aartiin aarsaa guddaadha kan gaafatu. Gootuma keenya Hacaaluu yoo fudhanne yeroo meeqa hidhameera. Aartiidhaaf darbee immoo ajjeefameera. Atis yoo aarsaa kana hunda ba'ate yoo keessa lulluqxe malee addunyaan aartii ulfaataadha. Keessumaa biyya keenyatti garuu inni guddaa harka hin kennin. Inni guddaan mudhii kee dadhu jabeeffadhu ammas jabaattee itti fufuudhaa qabda. Dhumarratti mee waloloo tokko dhaggeeffattoota keenya afeeritii gargar baana. Egaa walaloolee akka carraa hamma yeroo dhiyoodha kan nuti wal argine waan ta'eef fagoo qindeessuu hin dandeenye waan ta'eef isaaf naaf kolchaa dhaggeeffattootaan jechaadha. Wantan siin jedhu gabaabaa bicuuma itti kanan kaasu jechuudha. Warri musliimotaa assalaamu alaikum kiristaan kaallachuutu akkam fayyaa jirtu. Baga nagaa taatanii hundumti kan keessanii anas dabalatee marti kan keessanii kan fagoof kan dhiyoo kan jirtan halaalaa nooruu anaa dhufuu baga nagaa taatan isiniin jedheera. Uummanni shanan gibee safuu saba isaa beekaa hiccitii waliif dhoksaa.
rakkoo akka tasaa uumamte garaagarteen kan keenya miidhagina kan keenya jechuun jaarsaaf abbootii amantaa waamee nagaaf jaalala buusaa malee aanaaf gandatti wal kasasee abaarsaaf wal illaatu diina jidduu seenuudhaaf olola fiddee dhuftu uummanni shanan gibee hudha si mormaa qabuun lubbuu si keessaa baasu. Dhuguma wal jaallannaa dhuguma wal jaallannaa Ho halkan wayyaa baafannaan gaafa ribni si didee deebii barbaadadhu jaalala keetu bade firaashii 9 walirra tuullatanii babbareechachuu miti afaa lammii wal jaallatutu irri bana gaarafa mee hubadhuuti ilaali bineensota daggalaaf simbirroota mukeenii lafaa mukarra deemtee mukuma sanarratti mana si ijaarratti waan daa'imni shimmoo nyaatu lafaa mukarra deemtee funaantee fiddeeyyuu afaan keessi booda gaafa diinni fuuchuudhaaf dhufe koochoo siitiin marmartee hammattee irra teessi. Erga bineensonni daggalaa fi simbirroota mukeenii akkasii wal jaallate rabbiin mataa keenya isa guddaa nuu kennu waaqni maaliif barbaade bineensa sanaa olitti akka walii yaadnuuf malee faallaa sanaa goonee akka walitti yaadnuuf miti. Dhuguma wal jaallannaa dhuguma waliif yaadnaa gaafa ayyaana rafaa fi gaafa ayyaana moolidaa kaan lukkuu fi hoolaa qaleessaan gaayuu yoo dabalu biiraa saaxineen fuudhee laslaasaa shigidha yeroo manatti galee maatii isaa guutuu hojii yeroo inni wajjin nyaatee dhugee yeroo inni kolfee taphatu kan qixxaa cabaa dhabee daandii jimmaa gubbaarra bulu hin jiru. Angaruu waan arge qabu hundaa ol lammiidhaaf yaaddu waaqni nu haa taasisuu jetti. Guddaa ulfaadha. Guddaa galatoomaa isinis.